Har'a barnoota baay'ee barbaachisaa ta'e kan maatiin yeroo hedduu beekuu qaban jedhee yaadu waa'ee funyaan ijoollee yoo waa seene akkamiin salphaatti baasuu danda'u kan jedhudha. Akkuma beektan egaa daa'imman yookaan ijoolleen yeroo hedduu osoo taphatanii wanta ta'e funyaan isaanii keessa galchu. Yeroo kana immoo wanti sun ol sokkuudhaan funyaan keessaa booddee gara mana yaalaa ariitiidhaan yeroo fiiganii dhufan agarra. Mee manumatti maatiin maal gochuudhaan wanta daa'imman funyaan isaanii keessa galchan nama umurii kamii ta'uu danda'a wanta ta'e yoo funyaan isaa keessa seene akkamitti baasuu danda'u kan jedhudha. Akkasumas immoo yoo sadarkaa sanarra darbee mana yaalaa geesse sadarkaa salphaatti ogeessa akkamiin baasuu danda'a kan jedhudha. Mee waliin haa ilaallu. Inni jalqabaa maatiinidha. Maatiin maal gochuun baasuu danda'u kan jedhudha. Kan jalqabaa kun egaa maal gochuu qabu funyaan tokko keessadha kan yeroo hedduu wantoonni seenanii osoo taphatanii waan ta'e funyaan tokko keessa galchuu. Funyaan isa fayyaa quba tokkoon cufna. Afaan isaanii immoo maatiidhaan ta'uu qaba kun dhibeewwan daddarboo tokko tokko akka hin dabarreef. Funyaan isaanii isa fayyaa ta'e yookaan isa duwwaa ta'e erga qubaan cufnee booda maatiin akka afaan mucaa cufanii jabeessanii afuufan taasisna. Jabeessanii yeroo afuufan maal ta'a? Qilleensi somba keessa guutee afaanii funyaaniin inni fayyaan cufaadha gaa. Afaan cufaadha, funyaan inni fayyaan cufaadha. Kanaaf qilleensi yeroo asii gad afuufnu inni somba keessa guutee karaa funyaan isa meeshaa wayiidhaan cufatee sana humnaan waan dhufuuf wanta funyaan sana keessa jiru darbatee ba'a. Yeroo kana si'a sadiirra deddeebinee akkas goone yeroo hedduu wanti kun darbatamee ba'a ofuma isaa funyaan keessa yoo si'a sadii akkas goone sanaa booddee maal gochuu qabna? Suutannee ilaaluu qabna jechuudha funyaan isaanii yookaan waan sun ba'eera yookaan immoo gadi dhufeera qubaan baasuu dandeenya jechuudha. Isa kana yaa viidiyoodhaan akka armaan gaditti waan ilaalluuf salphaadha. Haa ta'u malee si'a sadii ol irra deddeebinee afuufuu hin qabnu. Kanaa ol taanaan mana yaalaa geessuu qabna. Mee viidiyoo isaa akka armaan gaditti waliin haa ilaallu. And then to deliver a short, sharp breath. Usually, this results in the object shooting out along with a bit of snot, and then there's general celebration. Haala armaan oliin egaa yoo ba'uu didee ogeessa fayyaa bira geessuudha. Ogeessi fayyaa jalqaba maal gochuu qaba? Mana yaalaatti wanta funyaan seenee baasuuf jalqaba kan fayyadamuu qabu akkuma armaan olitti jenne humnaanii qilleensi akka darbatee funyaan keessaa baasu gochuudha. Yeroo kana maal fayyadamu? Funyaan isa fayyaa quba tokkoon cufaniiti afaan hanbubaagiitiin pireejerii kennu jechuudha. Qilleensa kennu. Qilleensi somba keessa guutee yeroo dhufu karaa inni ba'uu danda'u karaa funyaan isa waa seenee qofa waan ta'eef darbatee fuudhee baasa jechuudha. Si'a sadii hanbubaagiidhaan akkas gooneen yeroo hedduu wanti kun ni ba'a jechuudha. Mee viidiyoo isaa akka armaan gaditti waliin haa ilaallu. Haala kanaan egaa hedduun isaanii ba'a yoo kan jalqabaas goone kan lammaffaas ogeessa fayyaa waliigalaadhaan raawwannee ba'uu dide ogeessa fayyaa dhimmi isaa ilaallatu yookaan ispeeshaalistii waa'ee funyaanii ilaallatu bira geessuu qabna. Haala kanaan salphaatti garuu ni ba'a. Waan dhaggeeffattaniif hedduu galatoomaa turtii gaarii.